Daandiin aspaaltii Saansusii Kellaa dheerina kiiloomeetira 14 qabuu fi baajeta mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 1 waliin dhaabbata koonistiraakshanii Aseriin hojjetamaa jiru. Ijaarsi isaa guutummaa guutuutti yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaaf banaa akka ta'uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Yeroo qabameef keessatti hojjetamuu dhabuun daandichaa rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Buraayyuu ta'ee tureera. Jiraattonni magaalichaa dubbisne ijaarsi daandichaa harkifachuu himanii amma garuu ijaarsi daandichaa irra jireessaan hojjetamuun rakkoo geejibaa isaan mudachaa ture kan furuu fi guddina magaalattiifis gahee olaanaa kan taphatu ta'uu dubbataniiru. Gaafiin karaa kana gubbaa irratti baay'ee jiraatan naannaa kana baay'ee gaafachaa ture. Santu irra caalaa santu gabii qabasi santu karaan immoo kan dhiyaatan jedhameet achi jijjiiramuu isaa uummata naannootti baay'ee itti dhagahamaa ture. Amma immoo dhufee hojjetamuun isaa jijjiirama guddaa qaba. Tokko bulchiinsa magaalaatiifis ta'ee akkuma jiraata keellaadhaan amma dhageetu Saansusii ga'utti namoota baay'ee ndoo makiinonni duraan tiraanspoortiin duraan bade amma garuu deebi'eetoo achiin ashawaa miidhaadhaan naqee lukaan damma galtan deemu amma makiinonni adeebi'aa jiru. ከተማ ማለት ከመንገድ ጋር ነው። መንገድ ካልተሰራ ከተማ የለም። Magaalaa jechuun daandii waliin. Daandiin yoo hin hojjetamne magaalaan hin jiru. Geejjibni hin turre. Amma erga daandiin kun hojjetame geejjibas arganneerra. Yeroo barbaaddetti bakka barbaadde geessa. Yoo daandiin hin jiraanne lafa yaadde ga'uun ulfaataadha. Kanaaf daandiin murteessaadha. Itti aanaan hojii gaggeessaa piroojeektii daandii Saansusii Kellaa Injiinar Girmaa Silashii daandichi waggoota 4 dura eegalamuu kaasanii sababa daangaa kabachiisuu fi sababoota adda addaan ijaarsi isaa harkifachuu himaniiru. Ijaarsi daandichaa yeroo ammaa 92 ol irra ga'u kan himan Injiinar Girmaan yeroo gabaabaa keessatti xumuramee guutummaa guutuutti tajaajilaaf banaa akka ta'u dubbataniiru. Piroojeektiin kun erga jalqabee waggaa 4ffaadhaaf deemaa jira. haa ta'uuti aarsaa jajjabaa kaffalamee booda amma parsantii 92-93 irra gahaati kan jiru. Daandiin isaa Saansusiirraa amma Keellatti actually 100% open ta'ee tiraafikiidha rood kooriidarii western partii irra jiruuf fayyada waan ta'eef daandiin isaa osoo bulook hin ta'in kan hojjetame amma guutumaan guutuutti tiraafikiin itti fayyadamaati kan jiru. Parsantii 100 tiraafikii jaamii oduun dhaabiin kan hojjetamaati kan jiru. Amma immoo faayinaansaalii wajjin walitti hidhamee parsantii 92-93 irra ga'eera. Ji'a tokko keessatti parsantiin hafee fi hojii dabalataa muraasa karaa saayinsii fi teeknooloojii teeleeworkii dabalatee yeroo muraasa keessatti hin xumurama inni itti kan yaadaa jiru. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Tafarii Nigaatu ijaaramuun daandichaa komii hawaasa magaalichaa waan furuuf bulchiinsi magaalichaa deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu taasisaa fi jiraachuu hubachiisaniiru. Saansusiirraa gara Keellaatti deemu kunis karaa guutuudhaan xumuramaa kan jiruu fi yeroo ammaa kana lafoo deemtotaaf yookiin walkwayii kan jennu kun hojjetamaa kan jiruu fi ibsaas cinaarra dhaabbachaa kan jirudha. Piroojeektiin kun sadarkaa federaalaatitti piroojeektii qabamee hojjetamaa jirudha. Deeggarsaaf hordoffiin immoo akka magaalatti bifa addaatiin taasifamaafii jira. Gaafii yeroo dheeraa uummata keenyaati. Magaalaa keenya jijjiiruu keessatti gahee guddaa qaba. Daandichi magaalaa Buraayyuu qofaaf osoo hin taane kooriidarii dhiyaa fi magaalaa Finfinnee wal quunnamsiisuuf shoora olaanaa qaba jedhameera.